Mariin biyyaalessaa rakkoolee madda waldhabdee ta'an furuu kan dandeessisuudha jedhan ogeessi seeraa Lataa Baqqalaan. Garaagarummaa siyaasaa akkuma jirutti ta'ee paartileen siyaasaa dhimma egeree biyyaatiif daran murteessaa ta'e kanarratti dammaqinaan hirmaachuu qabus jedhanii jiru. Muzayyan Maammaa dabalata qaba. dhimmoota akka biyyaatti waliigaltee barbaadan irratti mari'achuudhaan nageenya waaraa buusuudhaaf mariin biyyaalessaa barbaachisaa ta'uudhaan seenaan biyyoota maricha gaggeessuun milkaa'anii kan mul'isu. Mariin biyyaalessaa Itoophiyaatti gaggeeffamuuf adeemsi eegalames kaayyoo yaadameef akka milkeessuuf bilisa tahee qaamolee hunda keessummeessuun gaggeeffamuu qaba. Itoophiyaa keessatti wantoonni madda garaagarummaa ta'an hedduun jiraachuu isaatiin marichi rakkoolee jiran furuuf carraa kan uumuudha. ETV Afaan Oromoo waliin gaaffiif deebii kan taasisan ogeessi seeraa Lataa Baqqala marii biyyaalessaa akka furmaata siyaasaa yeroo qofatti ilaaluun barbaachisaa akka hin taane dubbatanii jiru. Muuxannoo biyyoota baay'ee olaalte qaamni biyya bulchuu maalirratti fokas godha? Waan naashinaal kiraayisisii, waan temporaalii ta'e, waan rakkoo yeroo sana qofaa furuu irratti fokas godhu. Weeriyaas qaamoleen mormituu immoo qaamoleen intarastii keenya eegamuu qaba jedhan immoo yeroo baay'ee waan fandamentaal cheenji ta'e yookaas jijjiiramni bu'uuraa itti fufiinsa qabu dhufuu danda'u qaba yookaas waan marii biyyoolessaa kanaan wal qabatee akka firiitti yookaas akka aawutkaamiitti nuti ekspeekt goonu rakkooma yeroo qofa furuu duwwaatu hin taane rakkoo bu'uuraa hundeerra waan furuu danda'udha. Marichi kan milkaa'u taanaan nageenya demokraasii fi diinagdee biyyattii ijaaruu keessatti gahee olaanaa qabaataa kan jedhan obbo Lataan mootummaan gara bal'inaan dhimmoota kaan dhaggeeffachuu qabas jedhanii jiru. Qaamni tokkoyyuu bakkeetti hafuu akka hin qabne kan dirqisiisudha. Keessumaa addumatti qaamni hidhatee yookaas meeshaadhaan sirna lolu sirnaa wajjiniin wal falmaa jiru tokko otoo jiru marii biyyoolessaa kana bakkaan ga'uun yookaas hin milkaa jedhanii yaaduun xiqqoo rakkisaa waan ta'eef preparation phase irratti yookaas sadarkaa qophii yookaas qophaa'insaa sanarratti dhimmoota akkasii irratti fokas gochuun murteessaadha. Achi keessaati wanti kaaba biyyattiitti yookaas rakkoo kaaba biyyattiitti mudate dhaaba TPLF fi mootummaa federaalaa wajjiniin wanti raawwatame suni waan gaariidha. Qabxii jalqabaati jechuudha. Sana qofatu hin taane qaamolee hidhatanii biyyattii keessa socho'anii sirnaa wajjiniin wal lolaa jiranii mootummaa wajjiniin wal lolaa jiran kanneen biroo wajjiniin wantoonni godhamaa jiran biroonis haaluma jalqabameen cimanii itti fufuu akka qaban pirinsipiliin naashinaal diyaaloogii jennu kana dhiifama hin dirqisiisaa jechuudha. Paartileen siyaasaa ilaalcha siyaasaa garaagaraa qabanis wal dhaggeeffachuu waliigaltee biyyaalessaa cimsuudhaaf qophaa'uu akka qabanis eeranii jiru. Galma waloo qabnaa saba tokkoof yookaas biyya tokkoof galma nagoomsu biyya tasgabbeessuutiif kan jedhamu yoo ta'e sanaaf fedhii agarsiisuu murteessaadha. Yeroo rakkoon mudatu kamittuu danda'amennaan isan silasiin jedhu bifa negoosheeshiniitiin qaamoleen lamaan walitti dhufanii gattaanii haasa'anii maaltu ta'e haala kamiin furuu dandeenya wantoota isin amma ishuu isin kaasaa jirtan kana haala kamiin adirees gochuu dandeenya kan jedhu kaasuudhaan yoo sana gochuu hin danda'amu ta'e immoo midiyeeshiniin qaamni biraan qaamni sadaffaan gidduu seenee wanti kun furmaata argachuu danda'u qaba. Kan ta'u taanaan waan kana feel gochuu danda'a yookaas karaa hambisuu danda'a kan jedhu. Qaamoleen Oromoo bakka bu'anis akka sabaatti qindoomuun gaaffilee uummatichaa maricha irratti dhiyeessuun adeemsa ijaarsa biyyaa keessatti gahee isaanii baachuu qabu jedhamee jira. Waltajjii kamirrattuu immoo Oromoon bargeening paaworii qabaachuu qaba jedhee waanan itti amanuu fi waltajjii kana qollifachuun barbaachisaadha jedhee yaadu yookaas sirriitti itti hirmaachuun barbaachisaadha. Ogeessonni keenya dhimma kanarratti sirriitti ogummaa sirrii qabanii waan kanarratti hojjechaa jiranii qorannaa adda addaa geggeessaa jiranii waltajjii adda addaa geggeessaa jiranii hawaasa kana sirriitti kominikeetii gochuun barbaachisaadha. Sana qofatu hin taane amma dhimmi preparation phase kun erga raawwatee booda gara ajandaatti gaafa seenamu
ajandaan yookaas gaaffileen Oromoon akka sabaatti qabu sirriitti artikuleet gochuun barbaachisaadha jedhee yaada. Mootummaan gaaffilee ka'uun malan gara bal'inaan keessummeessuu cinaatti giddu seentummaa qaamolee alaa ittisuu irrattis ciminaan hojjechuu akka qabu dhaamamee jira.